baay'ee gaariidha. Bakka isaa eebbisu iddoo sadiitti qoodee jechuudha. Kunis hojii waaqayyooti. Hojii waaqayyoo dinqiidha. Ergamoonni maalirraa uumamanii? Ergamoonni maalirraa uumamanii? Ergamoonni maalirraa uumamanii? Ergamoonni mee waan irraa uumaman? Abidda. Sereek beekamlaak. Ara sirreessaa. Ergamoonni maalirraa uumamanii? Ara miti. Ergamoonni deebii kana yoon deebifne amma hin jalqabnu jisri. Yeroo baay'ee irra deddeebi'atan dubbandeera. Maali daafanu keessattuuyyuu uumamtoonni guyyaa dilbataa uumamanii maalirraa uumaman jedhu. Keessattuu guyyoota dilbataa uumamtoonni uumaman. Bakka baay'ee gaariidha. Waan hin jirrerraa gara jireenyatti waaqayyoon isaan fidee jenneerra. Kana dagachuun qabdan. Ibidda kan jedhu, qilleensa kan jedhu, wantoonni kun amala ergamootatti mul'isa malee ergamoonni waan sanirraa uumaman jechuu akka hin taane kiristaanni hundisaatu hubachuu qabna. Keessattuuyyuu faarsaa Daawit irratti hin dubbata. Inni sun maal mul'isa yoo jenne amala ergamootatu mul'isa. Ergamoonni amalli isaanii akka qilleensaati. Hin mul'atan. Wal keessa darbuu danda'u, muka keessa darbuu danda'u ergamoonni jechuudha. Raqiiqi jennuu san jechuudha. Manfasiidha isaan. Ergamoonni garuu wantoota ilmi namaa akkaataa ittiin hubachuu danda'uuni ilmaan namaatti mul'achuu ni danda'u jennee wajjin ilaallee jirra jechuudha. Malee ergamoonni waan kanarraa uumaman hin jedhamu akka mana kiristaanaa keenyatti illee waan ta'eef jechuudha. Garuu dogongoraanii yeroo tokko kitaabolee adda addaati irratti wantoonni mul'atu maalidha? Abiddaa fi qilleensa irraa jedhanii too warroonni kaawan jiru. Keessattuuyyuu kitaabolee baqa dirsaanaati isa jedhu irratti. Inni suni amala mul'isuudhaaf amala ergamootaa mul'isuudhaaf malee ergamoonni waan kanarraa uumaman kan jedhullee immoo hin jiru jechuudha. Inni biraa kitaaba 66 irratti waa'een ergamootaa isa kanarraa uumaman jedheetoo kan kaa'es hin jiru. Garuu manni amantaa ortodoksii guutuu waan taateef kitaabolee hedduu waan qabduuf kitaabni Aksumaaros inni jedhamu keessattuuyyuu seera kitaabolee Museen barreesse kana jechuudha. Gadi fageenyaan kitaabni sirriitti ibsee jiru kitaaba Aksumaaros isa jedhudha. Kitaaba guddaadha. Kitaaba mana kiristaana keenyatti jechuudha. Guyyaa kanatti akkana jedhanii ta'u abboonni keenya kaanii abboonni keenya hin dubbatu jechuudha. Inni biraa addunyaa kanarra uumamtoota baay'eetu jira. Ammas wanti hubatamuu qabu. Uumamtoonni kunin osoo lakkaawwamanii ta'u bira ga'uun hin danda'amu. Uumamtoota addunyaa kanarra jiran. Garuu abboonni maal godhanii gosa isaaniitiin. Fakkeenyaaf amma ergamoonni bakka tokkotti. Ergamoonni bakka tokkotti waamamu. Samiiwwan torbanis bakka tokkotti waamamu. Iddoo tokkotti jechuudha. Malee adda baafne immoo yoo lakkoofne jechuudha bira ga'uu hin dandeenyu. Hedduu waan ta'eef lakkoofsi isaanii baay'ee waan ta'eef. Kanaaf manni kiristaanaa uumamtoota 22 jettee qooddee hin keessi isa dhumaati irratti immoo eenyu akka ta'e wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf guyyaa dilbatarraa eegalee waaqayyoon addunyaa kana uumuu jenneerraa dilbata jennee ittaanse immoo wiixata jenneerra. Wiixata isa jedhurraa wiixata immoo wanti tokko bichaan akka uumame ilaallee turre. Wanti tokko bichaatu uumame. Kibxata immoo uumamtoota sadiitu uumame jennee ilaallee turre. Keessattuu immoo biqiltoota jechuudha. Biqiltoota warroota kuduraa fuduraalee warra ta'anii akka uumaman ilaallee turre jechuudha. Isaan kana keessatti illee immoo haadha keenya dubroo Maariyaamiitiif faa abboonni kan wal fakkeessanii uumamtoota guyyaa kibxataa uumaman akka ta'anillee immoo ilaallee turre.
maalidhaa waan san godhanii abboonni keenya yoo jenne immoo akkuma wajjin ilaalle lafti maal turte isinitti fakkaate biqilaan tokko osoo irratti hin biqilin turte. Waaqayyoon immoo biqilaan sun akka irratti biqilu taasisee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Haati keenya dubro Maariyaam dubra turte. Akkuma Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti ilaa jedhaam jire ilaa Waaqayyoon ofii isaatii milikkita yookiin mallattoo isiniif kenna dubrummaa isheetiin ni deessi maqaa isaallee Amaanu'eel jettee moggaasti. Amaanu'eel jechuun immoo Waaqayyoon nu wajjin jira jechuudhaan kitaabni qulqulluun dubbateera jechuudha. Isa kitaabni qulqulluun immoo ragaa ba'e sana kitaabni qulqulluun dubbate sana immoo Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti immoo ergamaa Waaqayyoo dhufee akka dubro Maariyaamitti akka dubbate hundi keenya iyyuu hin beekna jechuudha. Isa kanarraa ka'aniiti abboonni keenya maal jedhu jechuudha? Guyyaan kuni dubro Maariyaamidhaan fakkeeffamte. Dubro Maariyaam dubrummaan ishee osoo hin badini osoo hin dayinin duras erga deessellee yeroo ulfooftellee dubrummaan ishee hin tuqamne jechuudhaan abboonni keenya gadi fageenyaan hin barsiisu jechuudha. Kuni iccitii guddaadha jechuudha. Kanaafuyyuu guyyaa kanatti mukkeewwan uumamanii jiru, sanyiileewwan uumamanii jiru, kuduraaleewwan uumamanii jiru jechuudha. Isaan kuniin namootaaf waan fayyadan namni waan itti fayyadamuu danda'u Waaqayyoon guyyaa kibxataa kana wantoota sadeen kaniin akka uume ilaallee turre jechuudha. Egaa akka guyyaa har'aa immoo kutaa isa 6ffaa wajjin kan ilaallu maatii Waaqayyoo jirtu. Maatii Waaqayyoo akka rabne ishii barattoota koo akka rabne ishii fiqirte okay walatte bakka Waaqayyo si wajjin haa ta'u hedduu baga jiraattan. Egaa akka guyyaa har'aa immoo wajjin kan ilaallu uumamtoota guyyaa roobii uumamanidha. Guyyaa maali? Roobii. Guyyaa roobii uumamtoota uumamanidha. Uumamtoonni kun guyyaa arfaffaadha roobiin. Laala dilbata, wiixata, qibxata, arfaffaan guyyaa maaliti? Roobiiti jechuudha. Guyyaa arfaffaa Waaqayyoon uumamtoota isaa itti uumedha jechuudha guyyaan kun jechuudha. Uumamtoota sadiitu uumame guyyaa kanallee. Uumamtoonni gaafa guyyaa roobii uumaman uumamtoota meeqa? Sadii jechuudha. Sadiidha jechuudha. Ilakkaa deemnee isa dhumaat irratti immoo walitti daballa waan ta'eef jechuudha maatii Waaqayyoo. Guyyaa dilbata hanga roobitti bantii gaditti laala. Guyyaa dilbata hanga roobitti bantii gaditti lafa irratti dukkanni guutee ture jedha. Dukkanni maal ta'e ture? Guutee ture. Isa jalqabaa irratti maal jennee dubbanneerra? Dukkanatu dursa inneerra. Dukkanatu dursa. Uumama guyyaa kibxataa maaliif haadha keenya dubro Maariyaamiin fakkeeffame obboleettii koo amma bakka itti dubbadheen ture. Meerra deebiitan dubbadha obboleettiin koo na gaafatte gaafi. Guyyaan kibxataa dubro Maariyaamidhaan wanti fakkeeffamee fi lafa sanirratti lafa irratti jechuudha wanti tokko hin biqillee ture. Lafti gaafa dilbataati miti kan uumame. Gaafa dilbataatu uumame. Isheen immoo bishaaniin guutamteerti. Bishaan kana immoo Waaqayyoon iddoo sadiitti adda qoode. Kaan ol baasee, kaan immoo lafa irratti hambisee, kaan immoo gad dabarseneera. Kanaafuyyuu lafa kanarratti yeroo jalqabaatiif biqiltoowwan kan biqilanii guyyaa kibxataati. Biqiltuun jechuudha. Lafa sanarratti kan biqilan. Amma afaan biraatiin lafti suni dingilii turte jechuudha. Abboonni keenya iyyuu akkas jedhuuti. Lafti tokko kana dura yoo hin qotamne lafti kun maalidha jedhu dingiliidha jedhu. Argitanii? Kanaaf haati keenya dubro Maariyaam illee dubrummaan ishee osoo hin tuqamiin jechi inni jennu suni dhufee gadaamessa ishee keessa
qubatee jechuudha. Kanaaf jechuudha kan wanti haadha keenyaa fi wanti fakkeessinuuf jechuudha. Inni kuni haadha keenya Dooroo Maariyaam bakka bu'a jechuu miti. Abboonni garuu icciitiin sun akka nu galuudhaaf hin barsiisu jechuudha. Yeroo biraarra deemnee ilaaluu dandeenya. Har'aa fi waa'ee uumamtoota guyyaa roobii uumaman wajjin ilaalla jechuudha. Waaqayyoon guyyaa roobii sa'aatii halkanii jalqabaatti abidda laala. Abidda maqaan isaa Kooreeb isa jedhu qilleensa immoo Azeeb fidee gabatee aduu uumeedha. Ajaa'iba! Aduun irra uumamaa jirti jechuudha. Laala ifaa fi aduun adda addaadha. Hubatamuu qaba. Waaqayyoon maal godhe? Abidda keessaa Kooreeb, qilleensa keessaa Azeeb fidee gabatee aduu uume. Bishaan Naageeb fi qilleensa Azeeb fidee gabateewwan baatii fi urjiilee uume. Baatii samii irratti ifti haa ta'u jedhee jechaan ajajee uumamtoota sadan aduu, baatii fi urjiilee uume jechuudha. Laala guyyaa kibxataa kana uumamtoota uumaman. Uumamtoota kaniin wajjin laalla. Waa'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni fannifamu dinqiiwwan raawwatamanillee wajjin laalla. Wajjin laalla. Guyyaa roobii uumamtoota uumaman meeqa jenneerra? 3 jenneerra. Eenyufaadha? Baatii yookiin baatii jenneerra. Waaqayyoon baatii uume jechuudha. Aduu, urjiilee. Hin beektu miti kana garuu adda baaftanii. Aduu hin beektu hundi keessaniyyuu hin beektu. Deebitanii immoo baatii jechuun isa ji'aan. Keessattuyyuu warri musliimotaa addeessa jechuudha bakka baay'ee gaariidha. Addeessa jechuu dandeenya. Baatii yookiin addeessa jechuu dandeenya. Ji'allee jechuu dandeenya. Keessattuyyuu warri musliimotaa isa laalanii sooma hiiku. Aduu, baatii yookiin addeessaa fi urjiilee uume jechuudha. Urjiileewwan immoo aduu marsanii kan argaman ho'a isaanillee aduurraa kan argatanii jechuudha maatii Waaqayyoo. Mee kana mee wajjin haa dubbifnu. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti akkana jedha. Guyyaa fi halkan adda fo'aniif jedha. Guyyaa fi halkan adda fo'aniif bantii samii irratti ifoonni haa ta'anii. Mallattooleedhaaf, baraawwaniif, waggaaleedhaaf, guyyootaaf haa ta'anii jedhe Waaqayyo. Laala guyyaan kan lakkaawwamu, daqiiqaan kan lakkaawwamu yookiin guyyaa, daqiiqaa, sakandii, sa'aatii kun hundi isaatiyyuu kan lakkaawwamu gaafa kamidha? Gaafa aduun uumamteedha. Aduun tun immoo maal goote jechuudha? Halkanii fi guyyaan uumamanii jechuudha. Halkanii fi guyyaan erga uumamanii lakkoofsi kun eegale jechuudha maatii Waaqayyoo. Aduun abiddaa fi qilleensa irraa uumamuun ishee ni ho'iti jedha. Laala aduun maalirraa uumamte? Abiddaa fi qilleensa irraa Waaqayyoon uume jechuudha. Hojii Waaqayyoo ajaa'ibaadha jechuudha. Aduun abiddaa fi qilleensa irraa uumamuun ishee ni ho'iti. Aduun guyyaa irratti akka mootuuf waan uumamteef dhiyaan lixxee, bahan naannoftee, bahan kaaban naannoftee, bahan baatee, ifaan ooluun dhiyaan lixxee guyyaa irratti mootii jedha. Aduun eessaan baatee aduun? Bahan baatii, achiin booda immoo eessaan lixxii? Gara dhiyaatti lixxii jechuudha aduun. Kana walirraayyuu Waaqayyootu taasise jechuudha. Inni naannofti aduun? Inni naannofti. Amma warri saayinsiitii fi warri kuuwwanii wantoonni jedhu adda addaadha. Wantoonni adda addaadha. Isaan maal jedhu? Aduun sochootu lafatu itti naanna'aa jedhu warroonni saayinsii. Amantaan garuu immoo aduutu naanna'aadha. Aduutu naanna'aadha. Kanaaf Waaqayyoon kana hin taasee marsummaa kanaan hanga darbiinsa addunyaatti itti fufti jechuudha. Maal jechuudha? Aduun tuni zooruun ishee yookiin naanna'uun ishee hanga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
murtoodhaaf gara biyya lafaa kana hanga dhufutti hojii ishee itti fufti jechuudha. Garuu guyyaa tokko hojii ishee dhaabdee turte. Aduun tun naannoo ishee dhaabdee turte. Ifa kennuu ishee dhaabdee turte. Mee guyyaa kamiidha? Guyyaa aduun tun ifa ishee dhaabde. Yesmeenaa barreessamee jalaan. Maal jedhaa? Marsummaan kanan hanga darbiinsa addunyaatti itti fufti jedha. Garuu guyyaa tokko dhaabdee turte. Guyyaa baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Guyyaa jimaatati. Guyyaa gooftaan keenya, uumaan keenya, Iyyesuus Kiristoos nu fayyisuudhaaf jecha cubbuu tokko malee, hammeenya tokko malee, badii tokko malee nuuf jecha aarsaa ta'ee qaraanee irratti dhiyaate aduun hojii ishee dhaabde jechuudha. Urjiileewwan ni dhangala'an jedhamti. Urjiileewwan ni dhangala'ani. Aduun immoo ifa kennuu dhiisee diimatteedha. Diimatteedha. Kun hojii Waaqayyooti jechuudha. Laala. Uumamtoonni hundi isaaniitu uumaa isaanii hin beeku jechuudha. Uumaa isaanii hin beeku. Uumamtoonni kuuwwan warri mootummaa Waaqayyoo hin naalan jennee yaannuyyuu ammana Kiristoos beekaniiti warroonni kuuwwan Kiristoos wallaalanii Kiristoos fannisan jechuudha. Yeesa kanaafidha. Hosaayinaa irratti maal jenna? Ijoolleen gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa magaalaa san seenu uffata isaanii baasanii hafaa garagaraa gaafa hafanii warroonni Kiristoos argan garuu ijoollee kana maal gochisiisa jedhani? Cim jechisiisa. Ijoolleen kun wacuun qabani gaafa jedhani gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe? Isin ijoollee kana dhoksisiiftanis akka hin faarfanne akka galatan galchee jechine yoo taasiftanis dhagaan Bitaaniyaa na faarfataa jedhe. Laala. Dhagaan amma nuti isa dhagaa jennu kunuyyuu Waaqayyoodhaan maal dhiyeessa jechuudha? Galata dhiyeessa jechuudha maatii Waaqayyo. Nuti immoo uumamtoota hunda keessaa adda taane kan uumamne Waaqayyoodhaaf aarsaa akkamii dhiyeessina inni jedhu suni hubatamuu qaba jechuudha. Kanaaf baatii fi urjiileen bishaanii fi qilleensa irraa uumamanii qilleensa irraa uumamuun isaanii ni deemu bishaan irraa uumamuun isaanii immoo ni qabbanaa'u jechuudha. Agartanii ni qabbanaa'u. Waaqayyoon kanaaf akkas godhe jechuudha. Guyyaa dilbataa waan hin jirre irraa kan uume ifaa fi hamma firii qamadii fudhatee iddoo torbatti qoodeedha. Iddoo meeqatti? Iddoo torbatti qoodee. Guyyaa dilbataa waan hin jirre irraa kan uumee fi kan uume ifa hamma firii ifa jechuudha laala. Ifa sana hamma firii qamadii fudhatee iddoo torbatti qoodee. Harka lama baatiif dibee harka tokko urjiileedhaaf dibee urjiilee yoo dibu hunda isaanii wal fakkeessee qixxee miti akka inni jaalatetti wal caalchiseeti. Waaqayyoon jechuudha. Hojii Waaqayyoo ilaala. Aduu wanna taasisanii amma baaqelaa geessu hireef jechuudha Waaqayyoon. Isaaniif ilaala. Guyyaa dilbataa waan hin jirre irraa ifa sanna jechuudha. Isheessa fudhatee amma qamadii kan geessu. Isheessa fuudhee harka lama baatiif dibee harka tokko urjiileedhaaf dibee jechuudha Waaqayyoon. Urjiilee yoo dibu hunda isaanii wal fakkeessee miti caalu jechuudha. Walumaa galatti urjiileen wal caalu jechuudhaan haa hubannu. Haa beeknu akka inni jaalatetti wal caalchiseeti harka tokko bishaanii fi duumessaaf kenneedha Waaqayyoon. Harka sadii aduudhaaf taasisee baatii fi urjiileen halkan akka ibsaniif isaan moosiseedha. Laala. Aduudhaaf illee caalmaa kennee urjiileewwan immoo deebanii halkan akka ifaniif jechuudha. Ifa xixiqqaa akka kennaniif immoo Waaqayyoon isaan taasise jechuudha. Kuni hojii Waaqayyooti jechuudha. Ajaa'iba isaati. Aduun halkan guyyaa osoo ibsitee isheerraa kan ka'e uumamtoonni ni gubatu tureedha. Artanii kanaafidha Waaqayyoon akkana kan godhe jechuudha. Aduun halkan guyyaa osoo ibsitee isheerraa kan ka'e uumamtoonni ni gubatu ture. Kun akka hin taaneef guyyaa qofaarratti akka mootu godhe jechuudha Waaqayyoon. Aduun halkan hojiin qabdu jechuudha. Halkan hojii ishiitii miti. Hojiilee maaliti? Addeessaa yookiin urjiileeti. Hojiin aduu guyyaadha jechuudha. Guyyaadha. Gooftaan aduu guyyaa irratti kan moosisee fi namni beelladoonni simbirroonni
lubbu qabeeyyiin ifa isheetiin nyaata isaanii akka barbaaddatanii fi ho'a isheenis waan fedhani akka dalaganiidha jechuudha. Agartanii akkam hariiroowwan uumamtoota kana hariiroo isaa waliin qaban. Mee ilaala amma nuti biqiloota malee jiraachuu dandeenya? Biqilootaan ala jiraachuu danda'an jiraachuu hin danda'u. Biqiloonni immoo nuun ala jiraachuu hin danda'an. Biqiloonnumti mataan isaanii hariiroo maaltu jira sanatti fakkaata? Amma nuti oksijiinii kan jedhamu jira. Oksijiinii fi kaarboon daayioksaayidii. Nuti oksijiinii ol fudhanneeti qilleensa gubataa kaarboon daayioksaayidii baafna. Biqiloonni immoo kaarboon daayioksaayidii fudhataniiti adeemsa fotoseentensisiitiin nyaata isaanii qopheeffatanitti oksijiinii baasu jechuudha. Oksijiinii san immoo nuti fudhannaa jechuudha. Hariiroon nuti waliin qabnu laala. Waaqayyoon akkana godheet uume jechuudha. Kunillee hojii Waaqayyoo itti dinqisiifannu jechuudha. Kanaaf baatinis halkan guyyaa osoo ibsitee qorriinsa isheerraa kan ka'e namni hunduu uumamtoonni hunduu qorrarraan ceebba'uu ture jechuudha. Addeessi jechuudha. Ifa baatii fi urjiileen kanneen bineensonni nyaata isaanii ni barbaaddatu jechuudha laala. Bineensonni immoo guyyaa kan ba'u halkan ba'u jechuudha. Namaa fi bineensi akka walitti hin buuneef yeroo tokko namoonni machaanii jechuudha halkan deemu. Machaanii namoonni waraabessa nyaataman illee hin jiru jechuudha. Maaliifuu wajii maalii keessa lixe jechuudha namni suni? Wajii bineensotaa keessa lixe jechuudha. Halkan kan bineensati bakka bineensatu deema. Halkan namni hin boqata. Yeroo itti boqatuudha. Yeroo boqonnaa itti taasisuudha. Mee kanaaf immoo faaruu boqonnaa 103 lakkoofsa 19 irratti meesa jiru haa dubbifnu. Akkana jedha. Baatii yeroodhaan laala baatii yeroowwanii fi taasiseedha. Baatii yeroowwaniif taasise lixa biiftus ni beekaa. Dukkana taasiftaa halkanis ni ta'a. Isaanis bineensonni bosonaa hunduu ni ba'u. Ilmaan leencotaas waan nyaatan butuuf ni iyyu. Waaqayyo irrattis nyaata isaanii barbaadu. Aduun yoo baate walitti qabamu. Holqa isaanii keessas ni ciisu. Namni gara dalagaa isaatti hanga galgalaa'uttis gara wajii isaatti ni ba'a jechuudhaani faarsaan Daawit dubbatee jira jechuudha. Faarsaan Daawit dubbateera jechuudha. Faarsaa 103 lakkoofsa 19 hanga 24 jechuudha maatii Waaqayyo. Kanaaf aduu baatii fi urjiileen bahaa fi lixa isaaniin dukkanaa'ee galgalaa'ee bari'ee ifee guyyaa tokko halkan tokko torbee ji'a waggaa jennee kan moggaafnu aduun uumamuu isheetiin akka ta'e hundi keenya iyyuu hin beennaa jechuudha maatii Waaqayyo. Maari kanaaf guyyaa 14 ifa guutuudhaan turte jechuudha. Addunyaan tuni guyyaa meeqa? Guyyaa 14f ifa guutuudhaan ni turti. Guyyaa 15 booda harka tokko qoddee ifa hir'isti jechuudha. Aduun ibni ishii humnaa ol ta'e uumamtoota kaawwan miidhuu waan dandeessuuf jechuudha. Xumura irratti guyyaa tokkoof ni baddi. Guyyaa baddee bultii sanitti mataa ishee luka aduu jalatti awwaalti. Soora ifaa ergamaa Waaqayyoo ifa aduurraa fidee ishee irratti kaasaa. Ifa kanaan ifuu eegalti. Sirna kanaanis jabaattee jiraatti jechuudhaani abboonni hin barsiisu jechuudha. Wanta addaati amma wantoonni kun argitanii aduun akkam akka taatu aduun ifti ishee akkamitti adda akka qoodamu guyyaa 14dhaaf guyyaa 15dhaaf wantoonni jedhaman kunini abboonni keenya ammas fagaataniiti qorannoo isaaniitiin ni dubbatu jechuudha maatii Waaqayyo. Nuti kana sirriitti qabachuun illee iddoo baay'ee wanti nu dinqisiisu miti yookiin wanta dirqama nuti ta'uu miti bakka hojii Waaqayyoo bicha dinqisiifachuudha malee wantoota nu barbaachisan erga qabannee nu gaa jechuudha. Urjiilee soortota kan jedhamu jira. Urjiilee keessa guyyaa ji'a waqtiilee
kan soorani kan dursan muudamanii jiru laala amma guyyoota kanneen jechuudha. Amma kana keessatti maalidha? Soortota guyyaa baay'inni isaanii torbaadha. Soortota guyyaa jechuudha. Guyyaa kan taasisan jechuudha. Isaanis Shamsh, Qamar, Mari, Misrah, Zawla, Aqsard, Nard isa jedhamudha jechuudha. Maqaan isaa to'annachuu danda'a. Homaa rakkoon hin jiru yookiin hin qabattu yookiin dhiisullee hin dandeessu. Soortota ji'a 12dha. Soortonni ji'a maal jechuudha? Ji'a kan taasisan jechuudha. Ji'a tokko ji'a kan taasisan 12tu jiru jedha. Isaanis ji'oota waggaa 12 qooddatanii kan sooranii fi kan dursanidha yookiin hooggananidha. Isaanis Al-Hamal, Al-Sahur, Al-Jamuz, Al-Shabtan, Al-Asad, Al-Sabulai, Al-Mazan, Al-Qurab, Al-Qaus, Al-Zadif, Al-Dawa, Al-Haf jedhamuudhaan iddoo 12tti qoodamu jechuudha. Maatii Waaqayyoo haala kanaan jechuudha. Inni biraa immoo soortota waqtiilee afaan Gi'iziitiin Arabiif osoo hin taane afaan Gi'iziitiin soortota waqtiilee immoo afuridha. Waqtiilanii arfan, arfaasaa, ganna, birraa, bona jechuudha. Isa kanatti deebinee bitiram arfaasaa, ganna, birraa, bona qooddatanii dursanii argamu jechuudha. Isaanis ammallee ilaala qaammalee amma isaanitti arfaasaa, ganna, birraa, bona jedhu kan ammoo Naareel, Birqaa'eel, Milaa'eel, Halmaal Maalek isa jedhamuudhaani afaan Gi'iziitiin waan ta'eef heddannoodha. Waqtii arfaasaa bitootessa 26 hanga waxabajjii 25tti kan sooru eenyudha? Milaa'elidha. Milaa'el isa jedhamudha jechuudha. Deebi'ee immoo waqtii gannaa waxabajjii 26 hanga fulbaana 25tti immoo Halmaal Maalek isa jedhudha. Waqtii birraa immoo fulbaana 26 hanga muddee 25tti immoo Birqaa'elidha. Waqtii bonaa immoo muddee 26 hanga bitootessa 25tti immoo kan sooru Naar'eelidha. Isa jechuudha kayaa maatii Waaqayyoo. Eshi fakkeenya uumamtoota guyyaa roobii ifa kennuu fi ifa guyyaa halkan wal jirjiiruun alattis fakkeenya mataa isaanii hin qabu jechuudha. Abboonni keenya uumamtoota hunda isaatiyyuu fakkeenyaan hin barsiisu. Keessattuu aduun fakkeenya qajeeltotaati jedhu. Aduun fakkeenya maaliti? Qajeeltotaa. Aduun ifa isheen jabaattee akkuma jiraattu qajeeltonnis amantaa fi gaarummaa isaaniitiin jabaatanii jiraatu. Akkasuma fakkeenya cubbamtoota ifa isheen jabaattee akka jiraattu cubbamtoonnis hammeenyaa fi cubbuu isaanitti jabaatanii ni jiraatu jechuudhaan abboonni fakkeenya hin kaa'u jechuudha. Kun fakkeenyanii handaawutii irraa kana hin dubbifattuudha. Walumaa galatti guyyaa gaafa roobii uumamtoonni uumaman itnaa barreessaa mi'am uumamtoota guyyaa roobii uumaman uumamtoota 3 jennee irraa aduu, baatii fi urjiilee. Bakka yoo kana qabattan hin ga'a. Amma wantoonni amma haasofne kunniin yoo isan lennottani wantoonni qabachuu qabdani aduu, baatii fi urjiileedha. Bakka yoo kana qabattan gaadha kan aduu, baatii fi
urjiileedha jechuudha maatii Waaqayyoo. Egaa erga kana jenne immoo amma uumamtoota guyyaa gaafa kamisa uumaman immoo wajjin ilaallaa jechuudha. Guyyaa gaafa kamisaa immoo uumamtoota meeqatu uumame? Uumamtoota sadiitu uumame. Sadii jedha barreessame. Kamisa sadii jedha. Kamisa sadii. Kamisa sadii. Kamisa guyyaa kamisa uumamtoota meeqatu uumame? Sadiitu bakka. Gaafa kamisaa wajjin ilaalla jechuudha. Guyyaan kun immoo guyyaa shanaffaadha. Guyyaa shanaffaa baay'ee gaariidha. Waaqa si wajjin haa ta'u maatii Waaqayyoo. Guyyaa shanaffaa Waaqayyoon uumamtoota itti uumedha jechuudha. Guyyaan kamisaa kun jechuudha. Guyyaan kamisaa. Waaqayyoon gaafa kamisaa sa'aatii halkanii jalqabaa irratti bishaan lubbuu jiraattuu kan qabani sochootota haa argamsiiftu jedheedha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20 yoo dubbiftan Waaqayyoon uumamtoota bishaan keessa jiraatan immoo uume jechuudha. Guyyaa kanatti immoo ajaa'iba jechuudha. Lafti biqiltoota wantoota akkana haa biqilchitan jedhee Waaqayyoon akka uume wajjin ilaallee turre. Guyyaa kibxataa. Amma immoo guyyaa kamisaa immoo bishaanota bakka sadiitti qoodisan keessaa isa galaana amma nuti jennu keessatti immoo bishaan keessatti warroota socho'an yookiin warroota lubbuu qaban ajaje jechuudha. Waaqayyoon jedhee ajajuudhaan uumamtoota gosa sadii uume jechuudha. Isaanis beelladoota kan jedhamani qurxummiilee, bineensotaa fi simbirroodha jechuudha. Laala qurxummiilee, bineensotaa fi simbirroodha Waaqayyoon. Qurxummiileen bishaan keessa jiraatu, bineensota keessallee bishaan keessa kan jiraatan jiru, simbirroota keessallee immoo bishaan keessa kan jiraatan jiru jechuudha. Isaanis uumamni isaanis amaloota arfan irraa hidhan. Amaloota arfan irraa hidha. Amaloonni arfan suniin eenyufaadha? Abidda, qilleensa, bishaanii fi maal jennee turre? Lafa jennee turre jechuudha. Isaan saniin hin dagannu jechuudha. Qaamni isaanii foonii fi dhiiga, lafee, hidda yoo ta'ani lubbuu dhiigan socho'uu jedha. Lubbuu dhiigan sosocho'uu. Beekumsi lubbuu dhiigas qabu. Lubbuu dhiigaa jechuunis humna dhiigaan kan socho'an jechuudha. Artanii? Waaqayyoon akka socho'anii kan taasise maal itti dabale jechuudha? Dhiigaa fi foon itti dabalee lafee uumeef jechuudha. Dhiigni isaanii yoo dhaabbate sochiin isaanii kan dhaabbatu jechuudha. Argitanii miti? Dhiigni yoo sochii dhaabe maal ta'u jechuudha? Hin du'u jechuudha. Hin du'u jechuudha. Hin du'u jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon uumamtoota kaniin uume jechuudha. Uumamtoonni kamisaa deemsaa fi jireenya isaanii irratti hundaa'uudhaan bakka sadiitti hiramu jedha. Laala uumamtoonni kamisaa deemsaa fi jireenya isaanii irratti hundaa'uudhaan bakka meeqatti? Bakka sadiitti hiramu. Deemsa isaanii lapheen kan harkifaman jiru. Lapheedhaan kan harkifaman jiru, lukaan kan deeman jiru, kochoodhaan kan balali'an immoo jiru. Hin beekna waan ta'eef jechuudha uumamtoota kaniin. Uumamtoota kanii jechuudha iddoo sadiitti jechuudha. Iddoo sadiitti. Deemsa isaaniin warroota lapheedhaan harkifaman, lukaan deeman, kochoodhaan immoo balali'an jechuudha. Jireenya isaanii ammoo bishaan keessatti uumamanii balali'anii gara lafa gogaatti kan bahan, bishaanuma keessatti uumamanii keessatti kan hafan, bahaa gala bishaanii fi lafa kan jiraatan illee immoo taasiseera jechuudha Waaqayyoon. Argitanii Waaqayyo waan isaan taasise? Kan bishaan keessa hin baane jiru yoo bishaan keessaa ba'an kan osoo du'an jechuudha. Amma qurxummii yoo fudhattani bishaan keessaa baate taanan hin duuti. Hin duuti yeroo sanitti jechuudha. Yoo bishaan keessaa baate. Lafarra jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon kan bishaanuma keessa jiraatan jiru, bishaan keessaa ba'anii immoo lafa keessa jiraatanii kan bishaan ittillee deebi'an jiru, iddoo lachuu immoo kan jiraatan jiru jechuudha. Kuni hojii Waaqayyooti jechuudha. Hojii Waaqa keenyaa itti ajaa'ibsiifannu jechuudha. Itti ajaa'ibsiifannu jechuudha. Kanaaf jireenya isaanii ammoo bishaan keessatti uumamanii balali'anii gara lafaatti kan ba'an, bishaanuma keessatti kan uumamanii kan bishaan keessatti hafan, bahaa gala isaanii bishaanii fi
lafa kan taasisatani jiruu jechuudha. Kun hojii Waaqayyoo dinqiidha jechuudha. Kanaaf fakkeenyummaa uumamtoota guyyaa kanaatitti immoo inni jalqaba bishaan keessa kan jiraatani Waaqayyootti amananii cuubamanii maqaa isaan jabaatanii kan jiraatan fakkeenya ta'uudhaaf jechuudha. Inni bishaan immoo bishaan keessaa bahaa bishaan keessatti immoo warri galanii fakkeenya monoksoota yeroo tokko gara addunyaatti yeroo tokko gara gadaamitti deebi'anii abboota jiraataniidhaan fakkeeffama jechuudha. Erga kana ilaallee nu gahaa as keessatti amma immoo wanti ilaalluu qabnu maal isinitti fakkaate fakkeenya qalbii jijjiirrattoota qulqullummaadhaan kabajaa kurnaffaa irra gahan deebi'anii yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu balleessaa keenya nuuf dhiisii jedhan kan jedhu jira. Koorsii dubbii qulqullootaa keessatti sadarkaawwan qulqullootaa barattan jedhee tayyaada. Qulqulloonni sadarkaa qabu. Sadarkaa isaanii barattan jedhee tayyaada. Sadarkaawwan kabajaawwan jechuudha. Qulqullummaa kurnan mee wajjin haa ilaallu. Asuma wal yaadachiifna. Qulqullummaan bakka saditti qoodama. Isaanis eenyufaadha? Isa jedhu mee wajjin haa ilaallu. Qulqullummaa foonii, qulqullummaa lubbuu fi qulqullummaa laphee jedhamuudhaani bakka saditti qoodamu. Kana dubbii qulqullootaa keessatti barattanii jirtan jedhee tayyaada. Mee kana hin barreessaame? Qulqullummaan bakka saditti qoodama. Qulqullummaan bakka saditti qoodama. Isaanis qulqullummaa foonii, qulqullummaa lubbuu, qulqullummaa laphee isa jedhu kana. Qulqullummaa foonii yoo laalle immoo qulqullummaan foonillee immoo bakka saditti qoodama. Callisuu, qalbeeffannaa, faarfannaa mi'aawaa. Amma kana ilaallu bal'inaan sirriitti maaliifuu dubbii qulqullootaa keessatti barsiifama. Callisuu jechuun maal jechuudha? Tasgabbii horii godhachuun yookiin qabeenya godhachuu jechuudha. Kuni abboonni sadarkaa kanarra gahan jiru jechuudha. Bakka callisuu jechuudha. Odoo rukutamanillee, odoo miidhamanillee, odoo waan tokkollee ta'an callisuu. Abboonni immoo qalbeeffannaa libbaawwee isa jedhu jechuudha. Iccitiiwwan beekuudhaaf qalbeeffannaa taasisan jechuudha. Abboonni qalbeeffannaa wantuma arganiin dubbatanii waan hunda hin qalbeeffatu jechuudha. Hin hubatu jechuudha. Inni bira faarfannaa mi'aawaa. Abboonni yeroo waa'een Waaqayyoo yeroo waa'een Waaqayyoo faarfatamu abboota boo'an jechuudha. Osoo hin beekin imimmaan isaanii gadhangala'aa jechuudha. Amma nuti yeroo tokko yookiin muuziqaa dhaggeeffannaa, yeroo tokko faarfannaa dhaggeeffannaa. Faarfannaa yeroo dhaggeeffannu saniyyuu hin haasofna, nama hamanna, nama arrabsina. Wanti tokko ergaa faarfannaa sun dabarsuuyyuu hin hubannu yeroo baay'ee. Hanqinni keenya guddaan jechuudha. Faarfannaan sun maalidha? Maal dabarsaa jira? Ergaan isaa maal kan jedhu. Abboonni sadarkaa kanarra gahan garuu faarfannaa san hubataniitti boo'uu jechuudha bakka. Kana jechuudha akka ergamootaatti isaan kana keessaa qulqullicha Yaareed fudhachuu dandeessu. Qulqullichi Yaareed miilli isaa jechuudha, miila isaa waraannamuu isaa hin beekne jedhu abboonni. Miilli isaa jechuudha waraanname garuu miilli isaa waraannamuu isaatuyyuu hin beekne jechuudha. Kanaas callisuu jechuun ximmaawwee tasgabbii qabeenya godhachuu kan itti danda'anii fi hojii ergamoota ba'uu fi bu'uu isaanii arguudhaaf kan geechisuudha. Laala abboonni callisuu
sadarkaa kanarra jiran xummaawee isa kanarra jiranii sadarkaan isaanii ergamoonni yeroo bahan yeroo sillaasee itti galateeffatan yeroo gaddeebi'an sadarkaa ergamoota itti arguu ga'uu jechuudha. Sadarkaa kanarra ga'uu jechuudha lala abboonni. Inni biraa qalbeeffannaadhaan libbaawee iccitiiwwan hundi kan isaan ifu jechuudha. Fakkeenya waa'ee uumamtoota guyyaa gaafa dilbataa uumaman saniini ergamoonni guyyaa kam akka uumaman hin beeknu turre. Kitaabni qulqulluun illee nuuf hin ibsu. Abbaan kitaaba Aksumaaros Epifaanos isaan jedhaman suni sadarkaa kanarra ga'aniit Waaqayyoon isaaniif iccitii ibseef jechuudha. Akka Yohaannis wangeelaawwi jechuudha. Mul'ata Yohaannis iddoo odola bishaanii tokko taa'ee iccitii kana barreesse iccitii kana itti dubbate jechuudha. Laala isa kanarra ga'anii jiru jechuudha. Inni lammaffaan qulqullummaa lubbuuti jechuudha. Qulqullummaan lubbuu inni kunillee bakka sadiitti qoodama. Inni kunillee bakka sadiitti qoodamaa jechuudha. Bakka sadiitti qoodamaa isaanis qulqullummaan lubbuu inni jennu kunin jechuudha. Sadarkaawwan qulqullummaa sadi qaba jechuudha of keessa. Immimmaan jechuudha jechuudha. Waa'ee oolmaa Iyesuus Kiristoos yaadachuudhaani abboota bu'anii jechuudha. Abboota bu'an iddoo afuritti qoodamu dhiifama. Iddoo afuritti qoodamu qulqullummaan lubbuu jechuudha. Iddoo afuritti qoodamu. Walitti gaafa edaanee meeqa taate 10 ta'a. Jaha achiin booda afurii walitti 10 ta'a. Kanaaf immimmaan obbituu jaalala bakka fe'an ga'u amma isa kana laalka amma abboonni keenya bakka fe'an ga'u jechuun maal jechuudha? Iddoo tokko ga'uu hin danda'u jechuudha. Agartanii iddoo tokko ga'uu hin danda'u. Inni biraa immoo ifa bituu fooniif lubbuu bichisiisuu jechuudha. Bakka of kennu jaalala jechuudha. Agartanii immimmaan amma nuti kana keessa jirraa yoo jenne amma nuti isaan kanii keessa jirraa gaafa jenne baay'ee rakkisaadha jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Mee nuti amma isa kan keessa jira kan jedhu jechuudha. Inni biraa bakka fe'an ga'uu kan jedhu husat kan jedhudha. Yeroo baay'ee obboloota koo ijoolleen ortodoksii wanti hubachuu qabnu warri shakkitoota Waaqayyo bichaatu iddoo hundatti argama. Ergamoonni hundatti argamanii. Qulqulloonni iddoo hundatti argamanii. Iddoo tokkotti namni tokko biyya Ameerikaa jiraatee Mikaa'elii yoo karate, Itoophiyaa keessa jiraatee Mikaa'elii yoo karate wal faana jechuudha. Mikaa'eliin isa kam nagaa isa jedhanii warroonni shakkitoota yeroo kaasan hin dhageessu ta'a. Isa kanarratti dhugaadha. Uumamtoonni al tokkotti yeroo hundatti hin argaman. Kan addunyaa kana guutee argamu Waaqayyo qofaadha. Waaqayyo qofaadha. Garuu sadarkaa kanarra kan gaallala bakka fe'an ga'u jechuudha. Qaaman iddoo tokko ta'anii qaaman jechuudha. Iddoo tokko ta'anii waan iddoo biraatti ta'u arguu jechuudha. Arguu jechuudha. Kitaabni qulqulluun immoo kan hin dubbata. Eeliyaas faanti, Eelsaa faanti maal akka isaan raawwatan jechuudha. Iddoo tokko ta'anii waraanni biyya san seenuudhaaf gaafa dhufu asiin dhufanii jiru, asiin bahanii jiru, asiin kunoo jiru jedhaniitoo ni dubbatu jechuudha. Laala kennaa Waaqayyoon isaanii kenneedhaan malee qaaman iddoo hundatti argaman jechuu keenya kan taane hubatamuu qaba jechuudha. Qaaman iddoo hundatti kan argamu Waaqayyo qofaan jala sararree dubbachuus beekuus kan qabnu kiristaanonni jechuudha. Garuu sadarkaa qulqullummaa lubbuu husat yennaani husat ishii jedhu kanarra warra gahanii jechuudha. Warra gahan jechuudha. Amma kana ilaallu doo dubbii qulqullummaa keessatti adda baaftanii eenyufaatu sadarkaa husatii ga'ee eenyufaatu jaalala ga'ee isa jedhu sanii
ilaaltan jedhee waan yaaduu fi isa biran darbaamanii qulqullummaa laphee isa immoo bakka sadiitti qonna. Qulqullummaa isa laphee inni tokko ergamoota arguu bakka ergamoota hanga arguu danda'anitti jechuudha. Ergamoota hanga arguu danda'anitti. Ifaan fudhatamu bakka ifaan maal ta'uudha fudhatamu abidda uffachuu qaamni isaanii abidda ta'u jechuudha. Qaamni isaanii maal ta'u abidda ta'u keessattuu uffanni duuka bu'oota jinniiwwan akka guggubaa akka ture. Uffanni qulqullicha Phaawulos uffanni qulqullicha Phexros jinniiwwan guggubaa akka ture kitaabni qulqulluun hin dubbata jechuudha. Maalidha sadarkaa qulqullummaa isaan irra gaaniin Waaqayyoon kennaa isaanii kennee kennaa Waaqayyoon isaanii kenne san irratti jinni irratti aangoo qabaatu jechuudha. Argitanii maatii Waaqayyo aangoo qabaatu jechuudha. Kanaaf waan kanaan ni fakkeeffamu jechuudha. Bishaan keessatti uumamanii balali'anii too gara dachee kan deeman ammoo isaan kuniin jechuudha. Manni kiristaanaa keenya akkaataan itti barsiiftu haala maalitiin fakkeeffamu yoo jenne immoo firaa fi firoota isaanii irraa gargara bahanii fagaatanii gammoojjii keessatti gufanii yookiin sagalee bineensotaaf lola jinniiwwanii sodaachisaa halkan obsanii kan jiraatan fakkeenya addunyaa dhiistotaati jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenya abboota baataawiiwwanii gadaamitti galanii Waaqayyo bichaadhaan fi jiraatan jedhanii too abboonni keenya hin kaa'u jechuudha. Inni biraa immoo lapheen kan harkifamanii fakkeenya mootummaati. Isaan kunneen lapheen harkifamanii hojii isaanii fedha isaanii akka raawwatan mootummaanis laphee isaanii kan yaade ni hojjeta. Gama biraan fakkeenya warra seeran yookiin gaa'ilaan murtaa'aniiti jechuudhaani. Abboonni keenya fakkeenya kaasanii too hin kaa'u jechuudha. In xumurraa kanaafiyyuu guyyaa kanatti wantoonni uumaman wal yaadachiisuudhaa fi beelladoota bineensotaa fi simbirroota jechuudha. Laala amma guyyaa gaafa kamisaa uumamtoonni uumaman beelladoota bineensotaa fi simbirroota jechuudha. Yoo kana qabattan gaadha bakka guyyaa gaafa kamisaa beelladoota bineensotaa fi simbirroonni akka uumaman laala akka uumaman isaanis immoo maal keessatti warra uumamanidha bishaan keessatti warra uumamanidha. Guyyaa roobiillee immoo uumamtoonni sadii akka uumaman aduu baatii fi urjiileen akka uumaman yoo qabattan gaadha jechuudha. Mi'amma wal yaadachiisuudhaa fi guyyaa roobii uumamtoota uumaman naa barreessaa hin xumurra. Guyyaa roobii uumamtoota uumaman naa barreessaa tokko lama guyyaa Ashi wal yaadachiifna wal yaadachiisuudhaaf guyyaa roobii uumamtoota uumaman ashi barreessaa ka tokko lama baay'ee gaariidha. Aduu addeessaa fi urjiilee yookiin baatii jennu sanidha. Ashi guyyaa gaafa kamisaa immoo guyyaa gaafa kamisaa beelladoota uumaman ashi tokko bakka hinga amma guyyaa gaafa kamisa uumamtoota uumamanii baay'ee gaariidha. Warroonni hirmaattan Waaqayyoon dhaaltuu mootummaa isaa sinaa taasifatu. Eeshi dhugaadha sadiidha. Eenyufaadha beelladoota yaa barreessaa beelladoota bineensotaa fi simbirroota. Isaan kunis kan bishaan keessa jiraatanidha. Beelladoota bineensotaa fi simbirroota. Walatta Tsaadiq Waaqayyo isaa eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu warroonni hirmaachaa jirtan hundi keessaniyyuu. Egaa kana laallee turre asumaan immoo sadarkaawwan kabajaawwan yookiin qulqullummaa kurnan isa jennume naa barreessaame. Qulqullummaan bakka meeqatti qoodameera? Bakka sadiitti. Maalidha? Qulqullummaa foonii jechi naa barreessaa.
qulqullummaa foonii, qulqullummaa lubbuu fi qulqullummaa laphee. Qulqullummaa foonii, qulqullummaa lubbuu fi qulqullummaa laphee. Qulqullummaa foonii immoo bakka meeqatti qoonne? Bakka sadiitti. Callisuu, qalbeeffannaa, faarfannaa, mi'aawaa. Qulqullummaa lubbuu immoo bakka meeqatti? Bakka afuritti. Imimmaan, obbituu, jaalalaa fi bakka fe'an ga'uu. Qulqullummaa laphee immoo bakka sadiitti. Ergamoota arguu, ifaan fudhatamuu fi abidda uffachuu jenneetoo ilaalle jechuudha. Kaniin immoo wanti ilaalleef maalidha? Bishaan keessaa bahanii bishaan keessa kan galan kan jiraatanii fakkeenya monoksoota ati waan fakkeeffamaniif fakkeenya kanaan ilaalle jechuudha. Fakkeenyi namoota yeroo tokko gara amantaa, yeroo tokko ammoo gara addunyaatti deebi'aniiti. Fakkeenya jiraattota qulqullummaadhaan itti warra jiraatanii jedhanii fakkeenya kuniin fakkeenyaaf kaafne malee guyyaa kana uumaman jechuufi miti. Itti kan ammoo haala sirriitti bal'innaanii dubbii qulqullootaa keessatti ilaalchu jedheta yaada. Waaqayyoon yoo jedhe immoo torbee itti aanu yookiin guyyaa itti aanutti eshi suuta jedhee irra isinii deebi'u. Irra isinii deebi'a obboleettiin koo. Qulqullummaa kurnan jedhana barreessa. Qulqullummaa kurnan laala. Qulqullummaawwan kurnan kaniini bakka sadiitti qooda. Mi akkamitti asinitti mul'isa? Qulqullummaawwan kurnan kaniini bakka sadiitti qoodu. Tokko, lama, sadi jedha barreessa. Inni jalqabaa qulqullummaa foonii. Qulqullummaa foonii jettanii? Qulqullummaa foonii kana immoo bakka sadiitti qooda ammallee. Qulqullummaa foonii kana jechuudha. Qulqullummaa foonii bakka sadiitti qooda. Isa jalqabaa irratti callisuu. Lammaffaa irratti qalbeeffannaa. Callisuu, qalbeeffannaa. Sadaffaan immoo faarfannaa mi'aawaa. Faarfannaa maal asiniin jedhee? Mi'aawaa. Amma immoo isa lammaffaa irratti qulqullummaa lubbuu. Qulqullummaa lubbuullee immoo bakka sadiitti qooda. Bakka afuritti qooda dhiifama. Qulqullummaa lubbuu immoo lubbuu immoo bakka afuritti. Imimmaan, ifa bituu, jaalala bakka fe'an ga'uu. Rasni deebi'a. Imimmaan, ifa bituu, jaalalaa fi bakka fe'an ga'uu. Sadaffaan immoo qulqullummaa laphee. Ergamoota arguu, ifaan fudhatamuu, abidda uffachuu. Walitti yoo dabaltan meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. 10 ta'a. Isa kana sirriitti dubbii qulqullootaa keessatti wajjin ilaaltu jechuudha. Maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa kana uumamtoota guyyaa roobiitii fi guyyaa gaafa kamisaa uumaman sadiitu uumamee guyyaa gaafa roobii aduu, addeessaa fi urjiilee jenneerra. Guyyaa gaafa kamisaa immoo beelladoota, bineensotaa fi simbirroota bishaan keessatti Waaqayyoon isaan uume wajjin ilaallee jirra jechuudha. Kanaaf nageenyi Waaqayyoo hunda keessa wajjin haa ta'u. Waaqayyoon yoo jedhe guyyaa biraa immoo itti fufnee gaafa guyyaa jimaataa jechuudha. Immoo gaafa guyyaa jimaataa uumama addaa ta'e tokko immoo wajjin ilaalla jechuudha. Nageenyi Waaqayyoo hunda keenya wajjin haa ta'u. Yoo gaafii qabaattan immoo gaafii keessan naa barreessatoo guyyaa tokko walitti qabnee wajjin ilaaluu hin dandeenya isiniin jedha. Nageenyi Waaqayyoo hunda keessa wajjin haa ta'u. Nagaan naa tura.
Eshi dhugumatti barsiisaa keenya irra bulee kan nu barsiifate kan nu gorfate maqaan waaqayyoo kan galatamu eebbifame haa ta'u.